guddifna yoo dadhabne immoo ilmaan itti guddifna san bira dabarraa dhalootaaf dabarse. Ashama harkafuune jirra jirtu kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo idil addunyaatti argamtan nageenyi keenya kan kabajaaf jaalaa bakka jirtanitti seenaa qaqqabu isiniin jecha kun qophii gola seenaa torbanitti guyyaa tokko gama toora YouTube kanala Birmajjii Show irraa isiniif daddarbuudha. Namoonni hangaarraatti maatii Birmajjii Show hin ta'in Birmajjii Show subscribe gochuun maatii keenya akka taatan kabajaan isin affeerra. Egaa qophiin gola seenaa keenya kanarraa kibba baha Oromiyaa ona madda walaabuu handhuura Oromootaa irratti fuulleffata. Seenaa gooticha Oromoo hangafoota qabsaa'ota Oromoo keessatti maqaan isaa tarree jalqabaa irratti yaamamu Jeneraal Waaqoo Guutuu irratti xiyyeeffata. Jeneraal Waaqoo Guutuu yoom akka dhalate eessatti akka dhalate qabsoo hidhannoo yoom akka jalqabe lola kanfaa irratti akka hirmaataa turee fi yoom akka wareegame tartiibaan kan isin biraan geenyu ta'a. Turtiin keessan nuufaanaa ta'uun affeerraa keenyaam qopheessaan qophii kana an mudannoo binaatiin. Gootichi Oromoo Jeneraal Waaqoo Guutuu abbaa isaa Guutuu Usuu Cammarrii fi haadha isaa Dhuuloo Alii Asanirraa bara 1924 aanaa madda walaabuu lafa odaa jedhamtitti dhalate. Abbaan isaa Guutuun ilmaan dhiiraa 10 fi durba 9 walumaa galatti ijoollee 19 qaba ture. Isaan keessaa Jeneraal Waaqoo ammoo dubartoota 7 ijoollee 49 kan hore yommuu ta'u kanneen keessaa 15 lubbuun hin jirani. Yeroo ammaa kana dubartoota 16 fi dhiirota 18 walumaa galatti ijoollee 34 qaba. Jeneraal Waaqoon ijoollummaa isaatirraa jalqabee xiiqii fi jibbinsa diinaa qaba. Faana dhooftuu diddaa gabrummaas ture. Bara 1938 fuudhee manaa osoo hin bahin osoo abbaan isaa hin beekin horii abbaa isaa gurguree qawwee ittiin bitate. Sammuunsaa roorroo gabrummaa fudhataa waan hin ta'iniif ijoollee hiriyoota isaa gurmeessuun akkasumas gorsuun poolisii mootummaa tumaa ture. Jeneraal Waaqoon bara 1943 Muhammad Gadaa Qaalluu fakkeenya godhachuun diddaa gabrummaatti seene. Bara 1952 akka nama hiyyeessaa tokko ta'anii uffata poolisaa nama dhaloota gosa raayituu Alii Jiloo kan maqaan kiristaana Shallaqaa Isayaas jedhan moggaafatan kadhatee erga inni uffata kana kenneef booda isuma uffachuun magaala seenanii kitilaayyota nafxanyoota sodaachisaa turan. Iccitiin gartuulee diina irratti tarkaanfii ciccimaa fudhataa turan. Haaluma kanaan bara 1958 poolisiin 2 ajjeesan. Baruma kana keessa poolisoota erga ajjeesanii booda Waaqoon akkuma tasaa magaala Nageelletti Shallaqaa sanaan wal argan. Yoo kana eessatti badde Waaqo jedhee gaafate Shallaqaan. Yoo tana malli dafee dhufee fi looniin godaanee gammoojjii ture. Damma adii ati jaalattu kan nagaafatte san siif argee horii ittiin bitu dhabee fide jedheen. Shallaqaan baay'ee gammade qarshii 200 itti kenne. Qarshii kanaanis rasaasa zinnaara dachaa 2 ittiin guuttate. Ammas baatii tokkoon booda Nageellematti walitti dhufan. Nagayumallee otoo hin gaafatin maali si barbaadaa miti damma kee bitee lafa jira horii karaa waan kaffalu itti feesuu dhabe. Jedheeni qarshii 20 ammallee irraa fudhate. Tooftaa kana fakkaatu hedduun gargaaramanii diina ifachiisaa turan. Bara 1962 dhiibbaan gidiraa fi ajjechaan mootummaa nafxanyaa Haayila Sillaasee uummata isaanii irratti hammaataa dhufnaan ijoollee ganna 10 gadi Imaa Heelgool Waaqoo Abdallaa Guutuu Alii Jiloo Yisaaq Suudee Goobana Muhammad Buttaa Agaatii Alii Buttaa Agaa fi kan kana fakkaatan dhibbootaan ajjeefaman keessaa haga tokko yoo ta'an tarkaanfii mootummaa Abashaa kana hifachuun uummanni bulchitoota naannoo kanaa mootummatti iyyate. Yeroo kana dubbiin kun mooticha bira ga'e. Finfinnee irraa Koloneel Taaddasaa Tagaanii namni jedhamuu fi ajajaa waraana kutaa bulchiinsa Sidaamoo yeroo sanii Koloneel Zawduu Xilahuun gadi dhufanii
ummata Oromoo naannoo Nagellee Boranaa jiru mooraa waraanaatitti walitti qabuun rakkoon keessan maali jechuun yoo gaafatu ummanni rakkoo teenna isin biyya teenna irratti dhuftanii nu ajjeesaa jirtan dubartii fi daa'ima teenna irra deemtanii fixaa jirtan qabeenya keenya saamtanii kaan barbadeessaa jirtan namoonni isin of jalatti qabattanii nuun ajjeeftanii fi nuun saamtan maaliin nuun adda jiran nuuf isaan obboleewwani maaliif adda nu baaftan kana hunda isintu nutti fide lafa keenyarraa nuu ka'a jedhaniin nafxanyoonni lafa kana gadi lakkiftanii deemuu qabdu yoo diddan ajjechaa saamichaa fi qabeenya barbadeessuun itti fufa jedhaniin ummanni wacee lakki jennaan loltuu waraana itti waaman. Gabroonfattoonni ammoo ummaticha guyyaa torba keessatti akka gadi lakkiftan biyyanaa baatan murtii tana beekaa jedhaniin gadi furan. Jagnoonni diddaa murtii gabroonfattootaatiin baan gannaaleen gama ce'anii walaabuu keessatti Kadir Waariyoo Luugoo, Abdurrahmaan Haroo, Abdii Huseen Harcummaa Buruu, Huseen Abdurrahmaan Jaldoo, Roobaa Hinduukoo, Taa'oo Iggee, Muusaa Dooyoo Jaarsoo, Huseen Waaqoo dhaddeetiin wal qunnamuun murtii gabroonfataan ummata irratti dabarse kana dura dhaabbachuuf qawwee 4 qaban irratti 3 dabalatanii bitachuun lolaaf of qopheessan. Haala kanaan diinaan lolaa humna cimsataa deemuun Sumaalee irras odeeffannoo argachuu jalqaban. Waaqoo guutuu Kadir Waariyoo fi Huseen Harcummaa fudhatee Abdullaahi Usmaan, Muusaa Sheekaa fi Abdurrahmaan Haroo dhaamsa waliin biyyatti ol deebisee gara biyya Sumaalee socho'e. Ummata keenyan waltaa Amaara ofirraa ittisa hafuura keenyallee nu hordofa jedhanii eelaa balantichaatti addaan bobba'uun bakka bu'oota waraana gosoota Ajuuranaa, Karaallee, Gurraa fi Gaarii kan kana fakkaatan wajjin wal qabatanii bulhaawoon Somaalee seenan. Warri dhaamsaan biyyatti ol deebi'ellee gannaaleen Arba Gabaa bakka jedhamutti ummata wal ga'e kana manguddoonni akka Waaqoo Luugoo, Cammarrii Guutuu, Aadam Jiloo, Muusaa Dooyaa, Ibraahim Quriitii fi kan kana fakkaatan keessatti argaman qunnamuun dhaamsa isaanii dabarfatan. Murni gama biyya ollaa deeme qondaalota Somaalee bulhaawoo irratti qunnamuun yaada isaanii erga hubachiisanii booda xiyyaaraan Maqdishootti geessuun ajajaa poolisii mootummaa Somaaliyaa Koloneel Umar Muhammad Haaji Masalaa simatee qubachiisuun dhimma isaanii deemaniin erga irraa hubateen booda gara Jeneraal Daawud Abdullee ministeera ittisa biyyattii geesse. Jeneraalichi qormaata fedhutu irraa fudhatee dhuunfaa fi gamtaan adeemsisee haala ummata kanneenii erga hubateen booda Waaqoo guutuu addatti waame. Mootummaan Habashaa mootummaa dullatti bara dheeraa bulchiinsa irra turte. Isin dhiisii nutuu mootummaan Somaalee humna isaaniin nu lolchiisu dandeettu gaa hin qabnu. Waraanni mootummaa Itoophiyaa guddaa akka ta'e isinuu himaa jirtanii. Waan humna keessaniitii olii kanaan loluuf yaaduu dhiisaa waan si barbaachisu hundaa siif godha. Asuma qubadhuu taa'i yeroo itti eeggadhu jedheen. Waaqoo guutuu mootummaan Itoophiyaa waraana guddaa qaba jechuun kee dhugaadha. Garuu nuti gurmuu guddin isaa dadhabne osoo hin taane meeshaa waraanaa keessattuu rasaasa dhabuu keenyaaf malee yoo meeshaa waraanaa arganne rabbiin gargaarsifanne akka ofirraa kaasuu dandeenyu ummata kiyya irra abdii qaba. Rakkoo jiru dadhabee biyyaa hin baane laaftee jabaattellee manuma o'aa keessaa ba'e amma diina manguddoo dubartii fi daa'imman keenya bakka hundatti fixaa jiru fi qabeenya keenya saamu barbadeessaa jiru kana hanga dhoofne of keessaa baafnutti jireenyi ani mataa kiyyaan argadhee ittiin jiraadhu tokkollee naaf hin jiru. Mootummaan Habashaa guddoodha. Hin dandeessan jettu tana akka dandeenyu sitti agarsiifna. Yoo qawwee guddoollee naaf dhabde rasaasuma albeenii fi minishirii naaf kenni. Ammallee isin obboleewwan keenya tokko rabbiin isin gargaaree rakkoo gabrummaa hamtuu san jalaa isin baase. Namni miila lamaan dhoqqee seene miila tokko dhiqatee tokko hin dhiisu. Nuti miila keessan keessaa kan dhoqqee keessatti hafe dhoqqee gabrummaa nafxanyaa
kana keessa waan dandeessaniin nu gargaaraa nu baasaa jedheen. Jeneraal Daawudillee yaada isaa kana xiinxalluun hubate. Wanti ati nun jettu dhugumaam ammoo nutullee marga qacalerreef ba'aa jiru ni beektu. Wanti guddoon isin gargaaru jiraachuu dhabaatus waan humna kennaa isinii goonaan mee angasiif gama bulhaawatti ol deebi'aatii na eegaa jedhee gara Koloneel Umar deebisee. Guyyaa gabaabaa keessatti Koloneel Umar jara kaawwan bulhaawatti gaggeesse. Waaqoo fi Kadiriin Maqdashotti hambise. Isaan ammoo afaan Somaalee sirritti beekuu dhabuu irraa kan ka'e hafuu isaanii kanatti maaliif nu hambisan jedhanii yaada'an hedduu rifatan. Gaddaan tanuma keessa Jeneraal Daawud guyyaa lammataa helikopteri ofiitiin Waaqoo fi Kadiriin gara bulhaawatti fudhate. Amma Jeneraal Daawud hogganoota gosoota waraana hunda waliin jiran walitti qabee Jeneraal Waaqoon hogganaa isaanii godhe. Jeneraal Waaqoon hogganaa isaanii godhee muudee qawwee dhombir 40 mata raayyaasii Toomas 2 fi boombii 3 kenneefi yoo isin silaafuu waraana Amaaraa hin dandeettanii mallayyoo poolisaa yookiin hiituma mul'illee boojitanii naaf fiddan fuula dura waan kanaa olii akka isin gargaaruu fi bifaa fi baay'ina qawweellee kanaa ol akka ta'u waadaa siif gala jedhee gaggeesse. Amma Waaqoo nama 3 qawwee 42 fi boombii 3 fe'atanii galuuf gaala barbaadachuutti jiran cammarree guutuu waraana nama 40 qabatee dib jedheef gammachuu guddaan qawwee walii filatanii itti gaafatamtoota waraana kaanii wajjin ta'anii mari'atan sochii isaaniifillee maqaa baafatan hizbii ofiin jedhan. Namuu gama biyya isaatti socho'ee waraana Waaqoollee gara Oromiyaa Baaleetti qajeelee. Humni Waaqoo guutuu Oromiyaa seenee maqaa isaa kama qawwee isaa baafate dhombir ofiin jedhee bara 1963 malkaa'annaatti seensa ji'a caamsaa irratti waraana Amaaraa kan isaan gaadaa jiru lakkoofsaan 600 ta'u shaalaqaa bosonaan durfamuun wal siman lola ganama sa'a 10 irraa jalqabee saafaya booda sa'a 2 walakkaatti adeemsifameen humna diinaa irraa namni 43 yoo ajjeefamu dhiibbaa ol kan ta'ummoo madaa'e. Yeroo duraatiif qawween Oromoo akka Amaara ajjeeftu hojiin mul'ate. Beeraa fi ijoolleen daawwattee guyyaa kana kan qawwee matarayyaasii 1 fi furgoo 8 kan akaakuun isaa hin beekamin 13 booji'an. Shallaqaa bosonaa dursaa waraana ofii baqatee bidireetti galee. Gootota diddaa gabrummaatiif bayan keessaa lola kana irratti gootonni 2 wareegaman. Falmin bifa kanaan jalqabe bal'inaan itti fufee kutaa Baalee walakkaa ol akkasumas Sidaamaa konya muraasa gabrummaa Habashaa jalaa bilisoomse. Waggaa 8tiif bulchaa ture haaloo baafannaan Haayila Sillaasee birmachuu meeshaa fi beektota faranjiitu gargaarame gara jabinnaan hamma bara 1969 uummata Oromoo beeraa fi ijoollee 315 qilee keessatti fixuun diinaan uummatatti kenne. Kunis Waaqoon fidaa yookaan ammoo uummata harka boojuu jiru keessaa dhiira umrii 15 olii jiran fixu jedheen manguddoota waamuun itti hime. Dhiibbaa kana irraa kan ka'e anaaf jecha lubbuun uummata kiyyaa hin dhabamin jedhee onkololeessa 1970 mootummatti harka kennatan. Haaluma kanaan gootichi Waaqoo qoratamanii mooticha waliinillee dubbatan. Badii biyya irratti raawwatameef balleessaan guutumaan guututti kan mootummaa ta'uun itti walii galame. Amma booda biyya waliin bulchina jedhan aanga'oo fi bulchaalee mirkaneessanii fi Jeneraal Waaqoo biyyatti deebi'an. Haga dhuma 1975 biyyuma keessa turanii 1976 humna waraana Sawraa yookiin Janaadee ijaarame ol bobba'e magaala Bidiree keessa ba'uun
isaanitti makaman. Bara 1976 hanga 1983tti itti gaafatama adda addaa irratti humna sooraa hoogganaa turan. Ajajaa waraanaa ta'uun itti gaafatama dantaa haajaa alaa ta'uun itti aanummaan gaggeessaa turan. Akeekni Jeneraal Waaqoo bilisummaa uummata Oromooti. Kunis kan mirkanaa'u tokkummaa uummata Oromoo yoo eegamu jechuun dhaaba adda tokkummaa bilisummaa uummata Oromoo bara 1989 hundeessuun dura bu'ummaan hoogganaa turan. Bara 1991tti mootummaan Dargii jigee rakkina uummata Oromoo karaa nagayaatiin furamu jechuudhaan mootummaa ce'umsaatti dhaabbilee dabalaman keessaa jaarmiyaan Waaqoo guutuu tokko ture. Diinni qoosaa hin beeku murtii nagayaa jegnaan isaanis bara 1992 chaartara keessaa bahanii qabsootti deebi'an. Bara 2000tti humnoota Oromoo qindeessuun ULFO dura taa'ummaan gaggeessaa jiru. Waldhabbii jaarmiyaalee Oromoo gidduu jirus furuuf qooda guddaa kennanii turan. Dhaamsa uummata dura taa'ummaan gaggeessanii jiru. Waldhabbii jaarmiyaalee Oromoo jidduu jirus furuuf qooda addaa kennanii jiran. Dhaamsa uummataa ergan keessaas yaa uummata keenya gaafa beekan hin heddummaatin wal jala yaanee diina keenya ofirraa dhoofne. Har'a ammoo beekan heddummaatee wal dhagayuun dhabamte. Uummata keenyallee waa godhuu hanqanne. Har'a tokko ta'aa jirra. Dhaabbilee Oromoo ja'an walii galtee uumaa jirra. Uummatni keenya waan guddaan gadi baanan nu eegaa jira. Mee gaara durrobee nu hin godhinaa. Bara durii gaarri durrobee maal dhala jedhanii odoo eeganii lilmoo dhaleem. Gaara durrobee lilmoo dhale nu hin godhinaa jedhanii uummata isaaniitiif dhaamatan. Loltoonni Waaqoo guutuu leenjii fi meeshaa gahaa qabaachuu baataniyyuu gootummaa waan turaniif injifannoo battalumatti galmeessuu jalqaban. Injifannoon guddaan argatan keessaa tokko waraana malkaa'annaati. Bara 1963 godhame waraana kanarratti helikoptarii 2 qawwee dhombir kan otomaatik hin taaneen rukutanii kuffisan. Kanaafis barri 1963 hanga bara 1970 jiru uummata biratti maqaa qawwee sanaatiin moggaafame. Tooraa yookiin sawraa dhombir jedhamuun beekama. Waraana dhombir kan malkaa'annaatti godhame irratti finciltoonni Oromoo meeshaalee waraanaa baay'ee booji'an. Kunis meeshaa ittiin diina ofirraa ittisan jabeessee fi finciltoonni waraana kanarratti gootummaa guddaadhaan ijoollee haadha manaa fi loon isaaniirraa diina ittisuuf ciniinnatanii lolan. Kanaafis injifatan. Jeneraal Waaqoon dhukkubsatanii gaafa gurraandhala 3,2006 lubbuun isaanii dabarte. Dr. Gammachuu Magarsaa awwaala Jeneraal Waaqoo irratti akka dubbatetti Waaqoon odoo lubbuun jiru dhiisii gaafa du'ellee uummata garaagaraa walitti fide. Dhaloonni isarraa dhaalu uummata Oromoo tokko akka godhan amanaa. Jeneraal Waaqoon qabsoo bilisummaa uummanni Oromoo godhee fi godhaa jiru keessatti gumaacha guddaa godheen yaadatamaa jiraata. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota Birmadjii Show qophiin keenya gola seenaa kan guyyaa har'aa kanumaan raawwata. Torbaan mata duree biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Qopheessaan qophii kanaa Almudannoo Yuunaatiin YouTube channel Birmadjii Show subscribe.